Hordoftoonni chaanaala English for Oromia akkam jirtu? Leesanii tokkoffaa kana keessatti waa'ee teensii yookaan ibsa yeroo taateen tokko itti ta'ee ibsuuf fayyadamnu baranna. Egaa afaan Ingiliffaa keessatti teensota yookaan ibsituu yeroo kan jedhaman guguddoo sadiitu jiru. Inni jalqabaas egaa past tense yookaan ibsituu yeroo taatee darbee kan jedhudha. Inni lammaffaas egaa present tense yookaan ibsituu taatee ammaa kan jedhudha. Inni sadaffaa fi dhumaa ammoo future tense yookaan ibsituu taatee gara fuula duraatti ta'uuf deemu kan jedhanidha jechuudha. Dameewwan teensii guguddoo sadan kana jalatti egaa akkuma isinis beektan mataa isaaniitiin bakka afuritti qoodamu. Kana jechuunis walumaa galatti afaan Ingiliffaa keessatti teensota yookaan ibsituu yeroo lakkoofsaan 12 ta'antu jiru jechuudha. Teensonni 12 kunneenis past tensii jalatti teensota afran simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense jedhamanitu jiru. Present tense kan jedhu jalatti ammoo teensota afran simple present tense, present continuous tense, present perfect tense fi present perfect continuous tense kan jedhamanitu jiru jechuudha. Future tense kan jedhu jalatti ammoo teensota afran simple future tense, future continuous tense, future perfect tense fi future perfect continuous tense kan jedhamanitu jiru. Walumaa galatti egaa hordoftoota keenya yeroo walitti idaanu teensota 12 ta'u jechuudha. Teensota 12 kana adda baafattanii baruun baay'ee salphaadha. Kana duras almost all yookaan haga tokko ni beektu jedheen abdadha. Garuu kan gaaffii ta'uu danda'u akkamittiin teensota kana haasaa Ingiliffaa goonu keessatti sirriitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhudha. I'm sure erga teensota 12 kana tokko tokkoon adda baafannee faayidaa isaanii fi akkamitti Ingiliffaa dubbannu keessatti seeraan fayyadamuu akka dandeenyu erga barannee booda teensota 12 kana guutummaa guutuutti master ni gootu jedheen yaada. Namoonni maqaan teensota 12 kanaa isin jalaa badu yookaan irraanfattan yoo jiraattan maqoolee teensii afran past tense jedhu jala jiran qabannaan teensota lamaan hafaniif bakkuma jecha past jedhu jecha present jedhuu fi jecha future jedhu bakka buusuudhaan maqaa teensota 8 hafan argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa beeziin yookaan foormiin maqaa teensota 12 isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf maqoolee teensota afran past tensii keessa jiran yoo yaadachuu barbaaddan foormii kana keessa bakka duwwaa jirutti jecha past jedhu dabaluu ni dandeessu jechuudha. Dabaltaniis egaa yoo maqoolee teensota afran present tense jedhu keessa jiran yaadachuu barbaaddan jechuma present jettu bakka duwwaa keessa gashinee maqaa teensota afranii hunda isaanii argachuu dandeenya jechuudha. The same is true for future tense, ladies and gentlemen. Future tense idhaafis jecha future jettu bakka duwwaa keessa gashuudhaan maqoolee teensota afran argachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa karaa salphaa fi yaadachuuf nama hin rakkisne kanaan maqaa teensota 12 beekuu dandeenya jechuudha. You need to keep this in mind. Barumsa keenya leesanii tokkoffaa kana keessatti egaa teensota 12 jiran keessaa simple past tense kan jedhu kana gadi fageenyaanii fi fakkeenyota adda addaa fudhannee baranna jechuudha. Egaa hordoftoota chaanaala English for Oromia nuti gareen chaanaala kanaa waa'een teensota afaan Ingiliffaa 12 jiranii sirriittii fi adda bahanii isiniif ifa ta'uu qabu jennee waan yaadnee fi teensota Ingiliffaa 12 jiran tokko tokkoon adda baafnee fakkeenyota waliin ibsa itti kennaa waliin deemna jechuudha. Teensota 12 jiran irratti gaaffii kamuu yoo qabaattan shakkii tokko malee comment gochuu yookaan yaada keessan ibsachuudhaan nu quunnamuu dandeessu jechuudha.
Amma directly gara barumsa keenya lesanii jalqabaa simple past tense jedhutti haa dabarru. Are you ready? Get ready, cause knowing different types of tense in English is very important for speaking a better English, and if you're going to make your English sound like native speakers. xiyyeeffannoodhaan na hordofaa. Here we go. He came up to me after a while and he said, "Excuse me, has anyone ever told you that you're the absolute spitting image of that Mr. Bean?" And I said, "Well, actually, I am the actor who plays Mr. Bean." And he said, "I bet you wish you were." Okay guys, mee jalqaba hiikaa simple past tense jedhu kanarraa haa kaanu. Simple past tense jechuun damee past tense isa jalqabaa ta'ee akkuma maqaa isaa irraa argitanitti jecha Ingiliffaa simple past ta'e kan of keessatti qabudha. Jechoonni kunneenis egaa hima Ingiliffaa tokko keessatti jechoota akka verbiitti yookaan gocha agarsiiftutti galanii tajaajilanidha. Fakkeenyaaf jechoota akka play, start, control, make, buy jedhan fa'aadha jechuudha. Akkuma isinis beektan egaa simple past tensein jecha play jedhu played ta'a. Jecha watch yookaan daawwachuu jedhuuf ammoo simple pastiin isaa watched kan jedhu ta'a jechuudha. In addition, jecha Ingiliffaa break jedhuuf simple pastiin isaa broke kan jedhu ta'a jechuudha. Break jechuun akkuma isinis beektan jecha cabuu wanta tokko agarsiisudha. Dabalataanis egaa more precisely simple past tense jechuun ibsituu yeroo wanti tokko itti dalagame kan ibsu ta'ee taatee yeroo darbee yookaan ammoo taatee kana dura hojjetamee darbee ibsuuf itti fayyadamna. Simple past tense keessatti yeroon darbee sun sa'aatii 2 yookaan 3 dura ta'uu ni danda'a. Yookaan ammoo yeroo guyyaa fi torbeedhaan lakkaa'amus ta'uu ni danda'a jechuudha. Asirratti kan beekamuu qabu hima Ingiliffaa simple past tense fayyadamuu tokko keessatti sa'aatiin wanti tokko himicha sana keessatti itti raawwatame explicitly adda baafamee ibsamuu dhiisuus ni danda'a. Mee himoota fakkeenyaa simple past tense fayyadamuudhaan uumaman kana haa ilaallu. Inni jalqabaa akkas jedha. Obsaa washed his clothes kan jedhudha. Himni tokkoffaa kunis gara afaan keenyaatti yeroo hiikamu obsaan huccuu isaa miiccate kan jedhu ta'a jechuudha. Akkuma isinis agartan himni kun jecha simple past ta'e kan of keessaa qabuu fi yeroo mucaan obsaa jedhamu uffata isaa itti miiccate explicitly yookaan adda baafamee hin ibsamnedha. Hima tokkoffaa kana keessatti kan nuti beekuu dandeenyu obsaan huccuu isaa akka miiccate malee yeroo yookaan sa'aatii itti miiccate hin barreeffamne yookaan hin katabamne. Moreover, hima Ingiliffaa kana irraa kan hubachuu dandeenyu mucaan obsaa jedhamu uffata isaa kan miiccate amma dura yookaan kana dura akka ta'edha. Which shows an action completed in the past. Dalagaa dalagamee xumuramee ibsa jechuudha. Mee hima fakkeenyaa lammaffaa kana ilaallu. Innis obsaa washed his clothes 2 hours ago kan jedhudha. Egaa hima kana keessatti akkuma isinis agartan mucaan obsaa jedhamu sa'a 2 dura uffata isaa akka miiccate dubbata. Himoonni simple past tense fayyadaman lamaan akka fakkeenyaatti fudhannee ilaalle maal agarsiisu jechuudha. Taatee dalagamee darbe tokko simple past tense fayyadamuudhaan yeroo ibsinutti sa'aatiin yookaan yeroon wanti sun itti dalagamee adda baafamee ibsamuu dhiisuus akka danda'udha jechuudha. You need to keep this in mind. Egaa hordoftoota keenya osoo gara simple past tense'itti deeply hin seeniin dura wanti baay'ee barbaachisaa ta'ee fi hubachuu qabdan afaan Ingiliffaa keessatti verbii yookaan gocha agarsiiftuu regular jedhamanii fi irregular jedhamantu jiru. Regular and irregular verbs jennee waamna. Regular verbs warreen jennu jechoota Ingiliffaa simple pastiin isaanii
suffix yookaan maxxantuu duubaa d yookaan ed fudhatanidha. Jechoota Ingiliffaa regular verbs jedhaman kamuu maxxantuudhuma d jedhu yookaan ed jettu itti dabaluudhaan gara simple past isaaniitti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Mee akka fakkeenyaatti jecha Ingiliffaa regular verbii ta'e tokko fudhannee haa ilaallu. Innis jecha Ingiliffaa complete jedhudha. Jecha kana suffix yookaan maxxantuu duubaa d jettu itti dabaluudhaan gara simple pastiitti jijjiiruu ni dandeenya. Jecha complete jedhus simple past tense isaa complete ta'a jechuudha. Asirratti egaa hordoftoota keenya akka seeraatti kan hubachuu fi qabachuu qabdan yoo jechi Ingiliffaa tokko regular verbii ta'ee fi qubee dubbachiiftuu e jettuun xumurame gara simple pastiitti jijjiiruudhaaf dhuma isaa irratti qubee da yookaan d jettu qofa dabaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota akka replace, reference, subscribe, distance jedhanii fi kan kana fakkaatan qubee da jettutti dabaluudhaan gara simple past isaaniitti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Jechoonni kunneenis erga qubee da itti daballee booda replaced, referenced, subscribed, distanced kan jedhan ta'u jechuudha. Next, yoo ammoo jechi Ingiliffaa tokko qubee y yookaan yaa jedhuun ala qubeewwan dubbifamoo Ingiliffaa diddaman hafaniin xumurama ta'e dhuma jechichaa irratti maxxantuu ed jettu itti dabaluudhaan jecha sana gara simple pastiitti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota akka start, correct, happen, allow, talk jedhanii fi jechoota Ingiliffaa biroo dhumni isaanii qubee dubbifamaa ta'e suffix yookaan maxxantuu duubaa ed jettutti dabaluudhaan gara simple past isaaniitti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Haaluma kanaan jechoonni kunneen yeroo gara simple past isaaniitti jijjiiraman started, corrected, happened, allowed, talked kan jedhu ta'u jechuudha. You need to keep this rule in mind. In addition, asirratti egaa hordoftoota keenya pointiin barbaachiftuu fi sammuutti qabachuu qabdan jechoota Ingiliffaa regular verb jedhaman gara simple past isaaniitti jijjiiruu keessatti qubee exceptionii ta'e yookaan addatti ilaalamu tokkotu jira. Qubeen sunis egaa qubee y yookaan yaa jedhamudha jechuudha. Seera afaan Ingiliffaa keessatti qubeen consonant yookaan dubbifamaa fi vowel yookaan dubbachiiftuu ta'uu danda'u qubee yaa yookaan y jedhu kanadha jechuudha. Akkuma isinis beektan afaan Ingiliffaa qubee 26 qaba. Isaan keessaas vowel letters yookaan qubee dubbachiiftuu 5 fi consonant letters yookaan qubee dubbifamaa 20tu jiru. Qubeen haftee tokko ammoo kan y jettudha. Qubeewwan waliin barreeffaman irratti hundaa'ee qubeen Ingiliffaa y jedhu kun dubbifamaa yookaan dubbachiiftuu ta'uu ni danda'a. Yaada kana dura beekuus beekuu dhiisuus ni dandeessu. Qubee y jettu kana waliin wal qabatee kan hubachuu qabdani yoo qubeen y jedhu jecha Ingiliffaa tokko keessatti qubeewwan consonant letters yookaan qubee dubbifamaa waliin barraa'eera ta'e jecha sana gara simple pastiitti jijjiiruudhaaf qubee y jettu haquudhaan qubee I yookaan E jettuun bakka buufnee sana booda maxxantuudhuma D yookaan ED jettu itti daballa jechuudha. Fakkeenyaaf egaa jechoota Ingiliffaa copy, try, worry jedhaman gara simple pastiitti jijjiiruudhaaf qubee y jettu balleessuudhaan qubee I jettuun erga bakka buusnee booda maxxantuudhuma ed jettu itti daballa. Akkuma isinis agartan jecha copy jedhu keessatti qubeen y jettu qubee dubbifamaa p jettu waliin barreeffamteetti. Jecha try jedhu keessattis qubeen y jedhu qubee dubbifamaa r jettu waliin barreeffamtee jirti jechuudha.
Akkuma isinis agartan ammas jecha sadaffaa worry jedhu keessattis akkasuma qubeen R jedhu qubee Y jedhu waliin barreeffamee jira jechuudha. Formulaa salphaa ta'een jechoonni sadan kunneenis gara simple past isaaniitti yeroo jijjiiraman copied, tried fi worried kan jedhan ta'u jechuudha. Itti aansee ammoo yoo qubeen Y yookaan yaa jedhu kun jecha Ingiliffaa tokko keessatti vowel letters yookaan qubee dubbachiiftuu waliin barraa'eera ta'e jechoota Ingiliffaa akkasii kana gara simple past isaaniitti jijjiiruudhaaf jecha jalqabaa barraa'ee jiru irratti suffix yookaan maxxantuu duubaa ed jettu itti dabala jechuudha. Akkuma isinis beektan qubeewwan dubbachiiftuu Ingiliffaa shanan E, I, O, U kan jedhanidha. Which is the same as afaan Oromoo. Afaan Oromoo wajjin wal fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota Ingiliffaa play, stay, obey, convey, enjoy, destroy kan jedhanii fi kan kana fakkaatan maxxantuu duubaa ed jettu itti dabaluudhaan karaa salphaa gara past tense isaaniitti jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Jechoonni kunneenis simple past isaanii stayed, obeyed, conveyed, enjoyed, destroyed kan jedhan ta'u jechuudha. Is kissing. Kissing is kissing, eh? Hey. Is like a kissing. So what do they use to kiss? To kiss, Hey. to use, yeah. Hey. They have to use like people who are in love. Hey. That is a kiss. Okay. Hey. What is kissing? Getting closer. Hey. Welcome back guys. Gara jechoota Ingiliffaa irregular verbs jedhamanitti yeroo deebinu ammoo akkuma isinis jecha irregular jedhu irraa hubattanitti jechoonni kunneen akka jechoota Ingiliffaa regular verbs jedhamanitti karaa salphaa gara simple past isaaniitti warra jijjiiruu hin dandeenyedha. Akka beektonni afaan Ingiliffaa jedhanitti egaa hordoftoota keenya jechoota Ingiliffaa irregular verbs jedhaman kan lakkoofsaan 200 ta'antu afaan Ingiliffaa keessa jira. Jechoonni irregular verbs jedhaman kunneenis kan akka jechoota forget, make, drink, drive fi bend kan jedhan faadha.